Kenna guutuu obboleettiin teenna haadhaaf abbaa ofii sapiraayis goote nullee akka gaariitti jechuudha akka isin eegdee walitti hoonee fi jirra jechuudha. Maashaallah maatiin isii abbaan isii dhufanii nurra fudhatanii hedduurra gammadanii jaalatanii wallahi waan isii seenaa isillee hedduu nutti haasa'anii baay'ee garaa nama nyaatti. Maashaallah rabbi bakka isii haagessu haadhaaf abbaa ofiitii waan guddaa taate jirti isin ofiif osoo hin taane maatii ofiitiif jiraataa jirti. Rabbi sirraa jaalatu sin jedha obboleettii tiyyaa ati maatii keetiif taate siif ammoo inshallah rabbi siif ta'a sin jedha qaaliitiyaa siif rabbi si beeksise haadhaaf abbaa keetii akkanatti ta'uun maashaallah baay'ee gaariidha. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalta malee biraan darbina waa hedduu wanti isin argattan afaa firaashii qofa osoo hin taane afaa algaarraa waa hundayyuu jechuudha meeshaa guutuudha wanti isin asirraa argattani ka isin haadhaaf abbaa ofiitti gootee malillee kan biraallee kasirratti argattan ni jira. Viidiyoo kana hanga xumuraatti yoo ilaaltan keessaa na dubbisuun keessaa waan hin oolle hanga xumuraatti ilaala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafoon jaallatamtoota kabajamtoota uummata Oromoo zero jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan keenya kaawwannee qulqulluu ramaddeessin biraa jiraatu jecha akkuma isin argitan har'allee kennaa haadhaaf abbaa ofiitiif obboleettiin teenna qopheessitee sapiraayizii qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Isinirraa kan eeggamu viidiyoo kee kana saabskiraayib laayik sheer gochuudha jechuudha. Viidiyoon akkuma isin argitan kana afaa firaashii hedduu bareedu teebilii isaa qabatee magaalaa isaa qabatee kan zubaalaa qabatee sufraa qabatee maal kana qofaa miti minxaafii hedduu bareedduu taatee fi magaalaa qabatee isin fidee jira jechuudha. Isinirraa kan eeggamu garuu hiriyoota keessan sheer godha warroonni maatiin naaf taatanii hiriyoota keessan akkan jaallattanii sheer godha warroonni maatiin naaf hin taane saabskiraayib gochuudhaan akka maatiin naa taatan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Asumaan gara meeshaa tokko tokkoon isin agarsiisuu itti fufaa akkuma isin argitan kana kabajaa akkaan bareedu kana akkuma isin argitanii gabarii qaba akkasuma qabattoo ofii qaba jechuudha. Maal kana qofa miti sibiilallee qaba waa hunda isaa ulaagaalee guuttatee qumatiin isaa meetira 3 ta'ee bal'inni isaa immoo meetira 2 ta'ee kan bareedaa ta'ee carqiin isaatiin maach isa godhu jechuudha. Qabadhee isin dhufee jira inni kun kana qofa osoo hin taane ka fedha keessanii jechuudha ka isaan maach isa godhu ka barbaadanii walirra maach gootanii ajajachuu ni dandeettan isiniin jedha. Kun garuu fakkeenya isiniif haa ta'u isin garuu ka barbaadanii ajajachuu ni dandeettanii kun gadi hiikamaa yoo barbaadan akkana qabsiisuu fi garuu kunillee gadi hiikamaa yoo hiikame anguma kun dheeratu dheerata jechuudha. Akkuma isin argitan kana ani garuu hiikuu waan hin barbaannee fi isin mana keessan keessatti istaayila barbaadanii fi akkaataa barbaadanii qopheeffachuu ni dandeettan isiniin jedha. Kunillee akkasuma jechuudha. Sibiilli isaallee akkuma isin argitan kinooti sibiilallee irraa tirfii goonee gabariin isaallee ka addattuu hedduu bareedu jechuudha maashaallah ka ta'e akkasuma gabariin kunii fi kunillee maach wal godha jechuudha. Akkuma isin argitan kana ammallee magaalaa fi kunillee maach wal godha akka isin argitan kanatti isin garuu kararii isaallee qayyartanii jechuu ni dandeettanii. Tiraasillee tiraasii 12 akkuma isin argitan kana firaashiin firaashaa 4 teebilii akkaan bareedaa ta'e jechuudha. Argitanii teebiliin kun teebilii bareedduu taate irratti ajajachuu ni dandeettanii. Firaashiin firaashaa 4 tiraasiin 12 beek tiraasii 4 carqiin isaa akkamitti yoo jettan gabarii isaa hedduu kwaalitii ta'e walirratti isinitti mul'isa jechuudha. Baay'ee kwaalitii ta'e jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinooti carqiin isaa duubni isaa akkana jira kinooti. Fakkeenyaaf ka firaashaa irratti hin hafamne duubni isaa akka isin argitan kana jira jechuudha. Garaan isaa keessillee kinooti gabariin isaa baay'ee bareedaa ka ta'e zippiidhaan ka dalagame nam tokko tokko hidhaanillee hin dalaga. Inni garuu zippii kanatu irra caalaa akkuma isin argitan kana kinooti maashaallah ka ta'e jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinooti gabariin isaa garaa keessa akkana fakkaataa carqii baay'ee furdaa ta'ee fi baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Akkuma isin argitan kana carqiin kuni kophaa isaatti iyyuu maga hojjetamu jechuudha. Gabariin isaa kan goonee hojjennu kuni baay'ee bareedaa isinirraa ka eeggamu meeshaa akkana fakkaatu kanaa fi meeshaa babbareedaa kana ajajachuu qofa isinirraa eeggama isinin jedha. Warroonni majlisa hojjechiifachuun isinitti qaala'ee gatiin isaa jechuudha. Isa kana bakka buufattanii isa kanaan daleessifachuu ni dandeettan isinin jedha. Maal kana qofaa miti akkasuma sufraa baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Argitanii sufraan kuni sufraa baay'ee bareedaa ta'e kana jechuudha. Ajajachuu ni dandeettan isinin jedha. Isaan maatii isin goonee haala isin argitan kanaan isin baasna jechuudha. Hedduu bareedaadha. Akkuma isin argitan kana sufraa baay'ee bareedaa ta'e kuni kan nyaataati jechuudha. Itti aansee kuni ka bunaati. Inni kuni ka bunaati jechuudha. Ka rakabotiiti. Baay'ee bareeda. Namoonni barbaadanii kararii bifa isin feetanii fi akkaataa isin barbaadanii waan jiruuf jecha maach walirra godhachuu dandeettanii kuni qoshaashaati. Inni kunillee ka sooftiiti. Argitanii baay'ee bareedaa akka ta'e minxaafiin isaa immoo hedduu maach ka isa godhe akka waan walirra hodhisisanii ka jiru jechuudha. Akkuma isin argitan kana qumatiin isaa meetira 4 bal'inni isaa meetira 2 ka ta'e jechuudha. Minxaafii akkaan bareedaa ta'e kana firaashaan akkana walirra maach goonee isin qopheessinee jirra. Isin yoo barbaadanii keessaan dhuftanii dudubbistanii ajajachuu qofa isiniin jedha.
Itti himisan karariin isaa jechuudha. Kararii kanaan illee godhuu hin dandeettanii kararii barbaadanii gootan jechuudha. Kinooti karariin filannoo keessanii jira. Fakkeenyaaf ka duratti isin fide malee karariin ka barbaadanii gabaran isaa garaa keessa isin jee kinoo gabariin kana jechuudha. Akkuma isin argitan kana carqiin isaa garaa keessa ispoonjiin galee ergasii carqiin akkana irra gala jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinooti. Agitani gabarii fidamee irra galama jechuudha. Akka tiraasiyoo keessa keenya akka bufoo jedhee bareeduuf jechuudha kan gargaaru. Akkasuma mallee yoo barbaadan kararii kanaan illee godhuu dandeettan jechuudha. Akkuma isin argitan akkuma dura isin hime kaan akka fakkeenyaatti isin fide malee filannoo obboleettii ta'ennaa waan ta'eef isin garuu filannoo keessanii kan barbaadan qo'achuu ni dandeettan isin jedha. Carqii tiraasii hunda keessattuu yoo akkuma isin argitan kana ispoonjiitu gala jechuudha. Yoo barbaadan carqii firaashii irratti illee ispoonjii galchuu ni dandeettani. Inni sun fedha keessan irra hundoofnee dalayna. Inni sun garuu gatii hin dabalasne jedha. Kinooti akkaataa filannoo keessaniitiin jechuudha. Akkuma isin argitan kana filannoo keessaniin akka barbaadanitti dalasiifachuu ni dandeettan isin jedha. Maashaallah baay'ee babbareeda. Akka fakkeenyaatti kan inni qabadhee haa isin fidu malee fedha keessaniin garuu kan barbaadan irratti qaqayyartanii diizaayinii barbaadanii fi kararii barbaadanii isin ajajachuu ni dandeettan isin jedha. Fakkeenyaaf kanneen isin fide malee dirqama kanneen qofa ta'uu miti. Baay'eetu jira yoo diqqaate diizaayinii 10 fi kararii 10 ol jechuudha keessan ittiin ajajachuu dandeettanii. Meeshaan keenya irraa akkana fakkaata. Obboleettiin ta'e naqaaliin haadha ofiitii fi yookiin abbaa ofiitiif akkanatti kennaa gaarii bareedaa ta'e kana qopheessitee jirti. Akkasuma fakkeenya kaanii qabatanii isa qofa akka hin taane isa magaraajaa kanneen illee afaa firaashii kennu kanneen keessaa jechuudha. Kanneen guutuu keessaa kararii barbaadanii kun kararii 50 ol jechuudha. Isin ammoo kan barbaadanii kan isinitti tolee fi yookaan kan jaalattanidha jechuun ni dandeettan isiniin jira. Isinirraa kan eeggamu gara keessaatiin nu dubbisuu qofa wanti biraa isinirraa hin eeggamu. Akkuma isin argitan kana kan akka fakkeenyaa isin goonee magaraajota kanneen jechuudha. Kunneen hunduu afaa firaashii mataa ofii qaba jechuudha. Garuuyyuu dabareen isaa waan hin gaheen fi dabaree madabareedhaan isinii fidashi akkasuma jechuudha. Ittaansii ammallee kana qofa osoo hin taane afaa algaa jechuudha. Afaa algaa baay'ee babbareedu argitanii. Afaan firaashii kunii fi afaan algaa kun maachiidha argitanii. Afaa algaa, afaa firaashii meetirka 7tu jira, meetirka 50tu jira, meetirka 20tu jira. Akkuma diizaayinii abbaatiin afaan algaa kun maal qaba jechuun keessaan hin oolu. Daardaariin isaa kuni algaa irratti bootaa gadi galuun argitanii xarziin isaa kunneen bootaa algaa irratti gadi galuun shibshibiin daarii irraa kun jechuudha. Algaa irra yoo gaddeebu akkam akka bareedu isinillee tilmaamuu hin dadhabdanii hin beektan jechuudha. Inni kun akkuma jiruunu daarii algaa irra gadgala argitanii. Caafiin isaa ka olaanu sun algaa gubbaatti kun ammoo akkuma jiruunu turfii irraa gadi ta'a. Yeroo sana ammoo baay'ee bareeda jechuudha argitanii maashaallaadha. Hedduu bareeda jechuudha. Garaan isaa keessi ispoonjiin galee ka'ee ergasii deebi'amee itti irraan darrabamee hodhame jechuudha. Akkuma carqii tiraasii sanii. Akkuma carqii tiraasii sanii kabiraa irraan galee irraan darrabame jechuudha. Karariin isaa haa ta'u malee ammallee karariin biraallee kinoo hin jira. Karariin kanaanillee yoo barbaadanii kararii barbaadanii kararii kanaanillee ajaja afaa firaashii qaba jechuudha. Video gadi dhisne malee hojjetame dhumatee jira. Abbaan of beekaa hundaayyuu tartiibumaan isin gadhiisa inshallah biizii ta'eeti jechuudha. Sababa sanii fi warroonni viidiyoo keessa waraabee gadi hin dhiifnellee ifa manarraa taasisaniin jedha. Ammoo biizii ta'e keessaan isin erginellee hin jirtanii ifama isin jedha. Warroonni akkasiisanii warroonni akka raazaa fa'aati nama hedduu jechuudha. Maqaa keessaan dhayeeffitu nama hedduu ifa manarraa taasisaniin jira. Video keessan inshallah tartiibuma waluma duraa duubaan gadi isin dhiisa waan ta'eef akka gara hojii keenyatti yoo deebine immoo afaan algaa kun jechuudha. Meetirka 50 jira, meetirka 50 meetirka 20 jira isin jedhe wanti inni qabu maal yoo jettanii tiraasii 2 qaba. Beeb tiraasii illee 2 qaba. Macaawshaa jechuudha. Akkuma isin argitan kana hunduu jechuudha. Meetirka 50 ta'e meetirka 20 ta'e tiraasa 2 fi macaawshaa 2 qaba hunduu jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Wanti inni irra caalaa namatti tolu ammoo carqeen inni irra dalagamallee carqee bareedaadha. Akkasuma garaa isaa keessa ispoonjiin galee ergasii dammoo carqeen biraa irraan darrabamee hodhama jechuudha. Meeshaalee kwaalitii meeshaa orijinaala akkana yoo barbaadanii keessaan dubbisuu ni dandeettan isiniin jedha. Isinirraa kan eeggamu keessaan na dawwaluu qofa jechuudha. Warroonni imoon dawwaltanii silkii namarraan kaasuu maal jettanii hin hubattan jedhee yaada. WhatsApp fi Telegram na dubbisaa isiniin jira. Attaansee magaraajaan kenna jechuudha. Akkasuma argitan kana jira maashaallaadha. Inni kunniin illee carqii qaba, carqii isaa qaba jechuudha. Carqii isaatiin walirra isinii foraaba inshallah.
namni ilaaltanii beekuu dandeettanii keessan ta'uu jechuudha. Tilmaamaa isiniin jedha. Magarajaan kunniin afaa firaashii mataa ofii qaba. Hunduu jechaadha afaa firaashii mataa ofii qaba. Dabare maan inshallah isa wajjin illee ka isin waraabu ta'a. Warroonni meeshaa furnicharaa ta'e, meeshaa majlisaa ta'e, meeshaa hunda nu biraa qabdanii obsaan nu eeggadhaa isin jenna. Waluma duraa duubaan dabaree keessaniin isin baasna waan ta'eef warroonni ajjechuu barbaadan illee koottaati ajajadhaa isin jedha. Meeshaa kwaalitii qabu, meeshaa babbareedaa isin baasna. Lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti gabanumaan heloo jettan telegiraamii fi waasaapii nu argachuu dandeettan. Imoo garuu yeroo baay'ee seenuu baay'ee ulfaataa namni waan heddummaatu jecha imoon isiniif keessummeessu isiniin jedha. Warri meeshaa na biraa qabdan obsaan na eeggadhaa isiniin jedha. Uummata qaqqaalii ቪዲዮ ከከነ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ከናጎታም ካጃን ሲንጋ ፈላ hanga ቪዲዮ ብራት ወልት ደምንት ነጋት ተወራቡ